Oromoon yaadaan waltee tokkummaa warraaquu hubannaa uummata keenyaa bifa gaaffii fi deebiin ofaasuuf hojjeta. Akkuma aadaa keenyaatti sagantaa keenya har'aa eebbaan jalqabnaa. Jaalalli Sirubaa baga nagaan dhuftee itti nuufuu fi galatuun ulfaadhu. Jaalalli seetti fufuu dandeessa. Hayye ulfaadhu galatoome jaalawwe. Ni eebbifana ka rabbiin nuuf haa eebbisu nan dhaga manatti fakkaata ittiin kee maayikiin irraa naa deebi'e. Ni eebbifana ulfaadhaa galatooma rabbiin nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu inni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Walitti dhufeenyi keenya yookaan mariin keenya marii Oromummaa kan tokkummaa kan jaallummaa kan akeekaa fi kaayoo tokkotti waliin falmannu kan biyya takkaa biyya tokko waliin dhaabbannu akka nuuf milkaa'u abdii qabna akkasuma isinis qopheessitoonni qophii dangaa torbaaniin ajandaa adda addaa uumtanii hayyoota Oromoo beektota qabsaa'ota gameeyyii ganamaas kanarra gadaa harkaa qabus wal duraa duubaan torbaaniin nuuf dhiheessitan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jannaa rabbiin haa milkeessu waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo rasaasni tokkichi isaan dhufaasan kumoota diina keenya haa barbadeessu na rabbi wajjin kan diinota keenyaa uummata keenyaas waraana keenya hin argatini gidiraa minilik yookaan makaraa handhuura Oromiyaa finfinnee maqaa minilikiin dhaabbattee ilmaan Oromoo barabaraan ola deemaa guddina hanqistuu manguddoo Oromoo salphistuu haadha siinqee Oromoo xiqqeessitu ni kaasnaa galma abbaa gadaa ijaarrannaa Oromiyaan biyyaa Oromoon sabaa gadaan gadaa bilisummaa nuuf haa ta'u warri nu barsiisuuf dhuftanii fi kan barachuu dhuftanii hundumti keessanii ulfaadhaa galatoomaa fidadhe jaalamu. Hayyee ulfaadhu galatoom jaalalli siyatillee inni duraan dursee Profeesar Asaffaa Asaffaa Jaalataa dhiifama waamichi keenya kabajtee yeroo kee qaalii fudhattee sagantaa keenya irratti argamu keetiif galatoomii mata dureen keenya har'aa ejjennoo jaarmiyaan siyaasaa Oromoo gaafii Oromoo deebisuu irratti qaban jedha dursiif kennaa jalluu qaafi galatooma. Ana ulaatte? Welcome baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Gaaffiin waan irratti dubbadhu kan naa kenname baay'ee dubbii cimaadha. Gahee jaarmotii Oromoo gaafii Oromoo deebisuu keessatti qaban jedha. Dubbiin kun dubbii salphaa miti dubbii baay'ee cimaadha. Kanaafitu wallaansoon keenya gandalatee yoo naga'e dubbiin kun waan cimaa ta'eef. Qabxii 8 lafa kaa'ee 8 kanarratti haasa'uu yaala gaaffii kana deebisuudhaaf. Gaaffii kanarratti kitaaba baay'ee katabamuu danda'a garuu salphaamatti qabxii 8 lafa kaa'ee irratti deebisuu barbaada. Qabxiin inni duraa gaaffiin Oromoo waa'een Oromoo kun hubachuun baay'ee xaxaadha. Gadi fageenyaan gisee hubachuu barbaaddu wanta olitti hidhamu baay'eetu wallaansoo Oromoo kana xaxee yeroo Oromoon yeroo baay'eetti gara mo'ichaa keenya irra jedhu harkaan omii caatee ba'a Oromoo keessa harka bara baay'ee dubbiin isaa wanta salphaa hin taaneef namooti baay'een salphisanii waan ilaalaniif namni baay'een hubannaa malee ilaalaniitu deebii salphaa kennu. Deebii salphaan sun immoo rakkoo sana hiikuudhaaf hin gargaaru. Kanaaf yeroo baay'ee namni Oromoon baay'een immoo warruma gaaffii salphaa kennu ilaalee jala fiiga yeroo baay'ee jala deemee rukutaa akkuma simbirroo jala fiigeetu waan isaan hubatin waan baay'ee fudhatee deema kanaaf rakkoo guddaadha. Rakkina kana kan kun immoo karaa lama dhufa. Tokko diina alaa external enemies warra jedhaman. Achi keessatti iddoo guddaatti kan ilaalamu mootummaa kolonii Itoophiyaa yookiis immoo afaan Faranjiitti Itoophiyaan settled colonial state kan jedhamu. Isa diin Oromoon guddaan Minilikii kaasee amma Abiyyiitti mootummaan kun diina Oromoo keessa lixee baay'ee naasoo waan baay'ee namni waan beekuu fi Oromoon akka uummataatti ol jedhee akka hin deemne kan gochuu barbaadudha ronda. Oromoo qoraan godhataniitu Itoophiyaatti ijaaruu barbaadu. Oromoo meeshaa godhatanii Oromoo Itoophiyaatti ijaaruu barbaadu. Waan Oromoo immoo hin jibbu waan Oromoo hin jaallatan adhumaan afaan Oromoo hin jaallatan aadaa Oromoo hin jaallatan Oromoos hin jaallatan. Kan isaan jaallatanii lafa Oromoo fi dargaggoota Oromoo wataadara godhataniitti dhimma ba'u nama Oromoo harka rukuchiifachuu malee Oromoon akka uummataatti mataa isaa qabatee akka ol deemu hin barbaadan. Biyya kun egaa mootummaan kun biyya alaatti hidhama. Akkuma beekamu koloniyaalizimii sirni koloniyaalizimii sirni impeeriyaalizimii biyya lafaatti hidhama. Biyya lafaa kana keessatti irraa warri biyya lafaa deemsanii jiraatanii impeeriyaal interstate system jedhamu. Warra mootummaa biyya lafaa kan dhaga'u warra mootummaa qabu qofaadha. Abbaa fedhalloo taate mootummaa qabaannaan biyya lafaatti dhageessi ama yeroo United Nation jedhan dhugaan namatti fakkaata. Garuu United Nation kun mootummaa warra abbaa irree walitti dhufe yeroo baay'ee seera baafatee waan jaallatu hojjeta. Kanaaf nama uummata akka Oromoo kana hin beekan iyyuu badaa hin beekanii yoo Oromoon dhume yoo Oromoon ajjeefame waa'ee Oromoo kana irratti illee badaa hin dubbatanii xinneessanii bira darbu baay'isanii. Kun tokko kan egaa dubbii dheeraadha.
kanarratti namni barbaade kitaaba baay'eetu jira, artiikilii baay'eetu jira, dubbisuu danda'a. Achumatti aansee gaaffii masa duraa irratti jira. Lammaffaan immoo na laallee Oromoota Itoophiyaa ta'an, Itoophiyaanaayizd Oromoos warra bifa gaararraa qaban yeroo kaan diinaa wajjin dhaabbatanii Oromoo ajjeesu, Oromoo fixu yeroo tokko immoo akkuma isaanii ka'anii aangoos qabatanii waanuma sirna koloonii Itoophiyaan isteetii kun hojjetu. Maaliif lubbuun qaban? Lubbuun isaanii kan irratti hundaa'ee Itoophiyummaa, ilaalcha Itoophiyummaa, aadaa Habashootaa, sivilaayizeeshinii Habashootaa irratti waan hundaa'eef utuma humna qabaatan illee waa Oromoo waa gochuudhaaf fedhiin qaban. Yoo waan Oromoo hojjetanii waan tuffataman itti fakkaatu dhimma Oromoo irratti dantaa tokko illee hin qaban. Garuu immoo yeroo Oromoo qoraan godhachuu barbaadan gadi ba'anii wacuma dhiyoo kana waggaa jahan kana keessa mootummaa utaalonni qabee jira. Dhimma guddaa sagaleen koo na rakkisaa jira. Eegumni waama meena godhee dhufe malee guyyaa lamaan gara utaalota na qabee jira. Garuu mancarraa qaasaa sodaa. Warri Itoophiyaa ta'an kuni gaaffiin Oromoo kan kaane diina caalaa iyyuu jala deemee kan Oromoo rukuchiisu isaan diina mataan isaanii diina isaa halagaa jennu caalaa Itoophiyaanaayizd Oromoo ta'etu Oromoo jibba. Oromoo balleessuu barbaada. Uummata Oromoo akka inni mootummaatti hin dhumne, akka inni mootummaa hin qabaanne gochuu barbaada. Kan lafa isaanii gurguratu, kan Oromoo ajjeesu, warra amma PPF hin jettu, OPDO turte amma ammaatti PPF hin jetti. Jarri kun ijoollee gobanaatti, gobana daacee amma ammaatti warra gobana daacee hojjennu inni keessaa beekamaa ta'e malee baay'eetu jira gobana daaceen. Gobana daacee biyya Oromiyaa hundumaa keessaa burkiteetu mootummaa Minilik, mootummaa Hayilasillaasee xixatanii Oromoo Oromoo saamee amma immoo bara Tigiree OPDO ta'anii dhufanii amma dhiyoo kanatti immoo PPF hin jiru. Jarri kun dhiiga Oromoo xuuxanii Oromoo balleessuudhaaf warra hin deebine Oromoo warra jargii ta'an, warra dammaqinni isaanii baay'ee hin taanee fi warra ofittoo duukaa yaasanii Oromoo irratti rakkoo guddaa warra uuman Itoophiyaanaayizd Oromoodha. So gaaffiin Oromoo baay'ee kompleksii baay'ee cimaa kan godhu jarri eksternaal inamiidhaaf internaal inamiin wal qabatanii Oromoo irratti duulu. Warri internaal inamii kun immoo gaararraa waan taateef Oromoo baay'een horii ishee hin beeku. Yoo barbaadan nama keenya jedhaa Oromoon yeroo hundaa nama keenya jedhaa afaan mataa dubbannaan nama keenya jedhaa. Haa ta'u iyyuu malee isaan diinummaa isaanii akkuma diina koloonii Itoophiyaan isteetiiti addummaa hin qaban. So kan akka gaariitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii Oromoo deebisuu qabu jedhamu. Maaliif yeroo hundaa namni yeroo Oromoon karaarraa maqee takkituu hin beekin sirna Itoophiyaa kana keessatti miila gashatuutu argama. Kan yoo hubannee kufaatii guddaatti geessa yeroo baay'ee jechuudha gaaffii Oromoo deebisuudhaaf. Jaarmotiin Oromoo illee baay'ee kanarratti wanni guddaatu ragaa rakkoo guddaatu isaan ragaa takki yeroo isaan Oromiyaa bilisa baafnatanii immoo waa'ee Itoophiyaa isaan haasa'an ilaalcha Itoophiyaa maal keessatti ta'uu isaan cuubamanii argamu. Warri nuti beekaadha warri sabboonaa irra jedhaman akka gaariitti waan gaaffii Oromoo hin hubanneef. Lammaffaa warri ofittoota ta'anii karaa kutaa barbaadu. Karaa kutaadhaan gaaffiin Oromoo deebi'anii warri yaadan jiru. Karaa kutaadhaan gaaffiin Oromoo deebi'uu hin danda'u. Oromoon qawweedhaan itoo biyyi ishee irraa fudhatame, aadaan ishee irraa fudhatame, eenyummaan ishee irraa fudhatame kan isheen deeffachuu dandeessu jaarmaa cimaa kan poolitikaatti bishaate, kan qawwee akka gaariitti hidhate, kan tooftaa istiraatejik bishaataadhaan deemuun tuma'uu danda'a jechuudha diina Oromoo. Lammaffaan waan irratti haasoo barbaadu waa'ee hawaasa Oromooti. Hawaasi Oromoo kun baay'ee daayinaamiksiinsaa akka inni of ijaaramee akka inni itti qubatee diinni immoo gargar facaasee akka iddoo adda addaatti maqaa adda addaatti kennee amantiin adda addaa qabaachuunis Oromoo kana baay'ee jeeqa yeroo baay'ee an Oromoodha jedhaa garuu utuu hin turin daawwatu argitu waan biraa hojjetu argita namni baay'een. Kun immoo maaliif ta'annaa jennee Oromummaa kan jedhamu neeshinaal Oromummaa hin jedhanii yookiin sabboonummaa jedhanii baay'een. Neeshinaal Oromummaa yookiin sabboonummaan Oromoo uummata Oromoo baay'ee keessatti gadi fageenyaan hin cimne. Kanaafituu yeroo baay'ee jaarmaa biyyoolessaa ijaaruu caalaa jaarmaa national organization institution national institution Oromoo ijaaruu caalaa waan xixiqqoo irratti ba'ee yeroo isaa balleessu argita. Fakkeenyaaf Oromoon yeroo amantiitti dhufu waa'ee amantii irratti baay'ee olirraa iddoo adda addaatti mul'ata. Yeroo
afooshaa fa'aa jedhee afooshaa irratti of ijaara baay'ise. Wanta adda addaa irratti of ijaara garuu of ijaaruun sun gadhee miti of gargaaruun barbaachisaadha. Akka nama tokkoottis akka hawaasa xixiqqaattis of ijaaruun gaariidha. Garuu uummata tokko ani biyyan qabaa biyya koo kan bilisa baasuu danda'u kanan bilisa baasuu danda'u yoo jaarmaa biyyoolessaa qabaadhee jaarmaa biyyoolessaa keessatti immoo national army uummata kanaaf kan dhaabbate kan loluuf yoo qabaadhee jedhee yoo hin amanne yoo gargaarsan laan gargaar duukaa hin dhaabbanne warra loluuf duukaa warra isaaf sacrifice godhu lubbuu isaa kennuun bira hin dhaabbanne gargaaruu hin dandeenye uummata xiqqoo qabatee faca'aa yeroo diinni immoo waan xinnoo isheetti darbatu diina jala fiigaa immoo dhiyoo kana irreecha kottaa jedhanii warra alaa kana waamanii hundi ishee achi dhaqxee sirbiti baay'een lafa xinnoo tokkotti kennuu yookiis immoo xinnoo kennuu fi waa'ee Oromoo laansoo Oromoo raafataniitu kun Oromoon baay'ee waan guddaa akka deemaa jiraniitu propagaandaa fudhatanii dhufanii uummata Oromoo keessatti waan facaasu. Uummata xiqqoo tokkoon akkuma sareen beektumti saree dhaabe innaa foon xinnoo isheen godhanii jalatti darbatanii isa of fudhatteetu nama jedha akkasuma ta'u Oromoo baay'een dammaqinatu irra ta'a Oromoo baay'ee irraa kun gaaffii Oromoo baay'ee cimaa godha. Dhugaa baay'eedhaaf olaansoon qabame. Haa ta'uyyuu malee olaansoo kana keessatti warri itti amananii karaan kun sirriidha jedhanii utuu irraan maqin qabatanii jala deemanii baay'een isaanii jalaadha. Oromoo miliyoona 60 jedhanii tilmaamama. Garuu sabboontota miidhagannaa jennee ilaallee akka hin ilaalutti himuu hin barbaadan. Yoo nama cabsa maaliif namni baay'een afaan Oromoo dubbata malee waa'ee Oromummaa waa'ee sabboonummaa warra hin beeknetu baay'ata. Kanaaf olaansoon Oromoo rakkoo guddaa argata. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee Oromoon jaarmaa qofaa baara. Jaarmaan kun wanta akkasii jaarmaan akkasii kun waan hojjenne jaarmaan akkasii kun waan hojjenneedhu. Garuu jaarmaan qofaa isaa maal gochuu danda'a? Yoo namni bira dhaabbatee akka gaariitti hin gargaarre jaarmotiin qofaa isaanii waa gochuu hin danda'an. Namoota sabboontotatu bira dhaabbatee cimsee itti dabalamee gargaaree horiidhaanis beekumsaanis yaadaanis gargaaree yoo cimsa malee kanaaf Oromoon yeroo baay'ee akkuma albuudaatti namni irraa waa qicata. Oromoon fakkeenyaaf Sumaaleen biyya irraa toshachuu barbaadde Sumaalee abboo toshitee Haile Sillaaseen fa'aa baalabbaata toshanii baalabbaata adda addaa godhanii Oromoo irraa Amaara toshatanii Tigireen immoo Opiidoo toshitee Oromoo Tigraay toshite. Yookiis immoo Oromoo Itoophiyaan haidhi taate toshite. Warri kun amma deebi'anii diina Oromoo hangafa ta'anii Oromoo irratti duulaa jiran kana. Kanaaf egaa warri kun yeroo hundaa propagaandaa adda addaan dhufanii uummata kana hin facaasu yaada isaa. Oromoon akka tokko hin taanetti akka kutaa adda addaa diinni maqaatti kenne akka isaan bituudhaaf akka ta'utti maqaa adda addaa kun warra akkasii kun warra akkasii maqaatti kenne. Namooti baay'een kun dhugaa ilaalanii fudhatu. Garuu gaafattee Oromoo waaqatu tokko godhee uume. Kanaaf afaan tokko dubbata. Kanaaf aadaa Oromoo ta'uu qaba. Kanaaf seenaa fakkaatu qaba. Kana gidduutti warri kana hubachuu hin dandeenye yeroo isaan olaansoo kanaaf gufuu ta'antu argama. Kanaaf sabboonummaa Oromoo kana Oromummaa biyyoolessaa kana cimsuudhaaf aadaa Oromoo jaarraa meeqa gara teellaatti deebi'anii hubachuu barbaachisaa. Oromoon mootummaa qabaachaa ture. Akka abbaa biyyaa ta'e obbushaa ture. Mootummaa gadaadhaan obbushaa kan ture. Loltuu qeerroo jedhamtee amma dhufte kana bara gadaa keessa akka turan seenaa keessatti ilaallaa kana ilaallee sabboonummaa keenya guddisuun nuti tolaa garuu seenaa keenya akka gaariitti uummata namni baay'een hin baranneef aadaa keenya akka gaariitti waan hin baranneef waanuma amma arginu qofaa ilaalleetu Oromoon akka jenneetu ilaallaa jechuudha. Kanaaf waa'ee Oromoolee baruun baay'ee cimaadha. Kanallee hubachuu barbaachisaa yoo kana hubanne olaansoo keenya kana cimsinee tokkoomsinee keessumaa immoo sabboontota akka isaan ol duukaa dhaabbatan godhanii ol duukaa dhaabbatan akka isaan olaansoo kana jabeessan gochuu nama dhiba. Kanaaf yeroo baay'ee warra dammaqanii tun ta'in warri hundi sabboonaa ta'an iyyuu rakkoo guddaa kan fidan. Akkuma aboo boboon dhalateen isaan gidduutti ol dhabbiin dhalatee rakkoo guddaa uumamaa ture. Olaansoon keenya gara booddeetti deebi'ee silaa cimee Oromoon biyya qabachuu danda'u deebi'anii Tigree fi Eertiraan dhufanii biyya Oromoo qabatan. Kun rakkoon kun lama illee hiikameera naa jennee ni qabne. Amma illee nu mul'ata bifa gargaaraan. Kun maaliif ta'a? Waan darbillee hubannee irraa barachuu dandeenya. Rakkoo qabnaa jechuudha. Oromoo nationalistootis kan ta'in sabboontota Oromoos rakkoo isaan gidduu jiru fudhatanii ol duukaa dhaabbatanii akkamitti harka ol qabannee gara fuulduraatti olaansoo kana gaggeessina kan jedhan irratti akka gaariitti ol hubannoon hin jiraanne kun immoo danqaa guddaa fidaa jechuudha olaansoo Oromoo keessatti. Waan cimaan tokko namooti baay'een kan akka gaariitti hin hubatanne
jaarmaa waloo, hoggana waloo, establishing a strong collective leadership. Waan akkasii jaallatti rakkoo guddaa qabamu. Strong collective leadership. Leader hoogganaan akkasii kun hoogganaa nama geggeessu geggeeffamuus danda'u. Afaan Faranjiitiin leadership that can lead and can be led. Yeroo akka Habashaa miti uummata Oromoo. Uummata Oromoo si fudhataa si dhaggeeffata. Akka immoo yaada isaarraa fudhattu si barbaada. Hoogganaa akkasii ta'uu baay'ee rakkisaa ta'ee jira olaansa Oromoo keessattis bara dheeraadhaaf akkas ture. Kilkiisni ilmaaf guruupiin tokko waluma qabattee namoota xiqqoon waan jaajilatan otoo hojjetaniitu olaansa Oromoo isaan qaqqabee iddoo hamaa keessa galaa jechuudha. Hoogganooti collective leadershipin barsiisuus baruus kan danda'u. Hoogganooti Oromoo yoo hundumaa beennaa nu malee namni waa beeku hin jiru jedhan barachuu yoo hin barbaanne barsiisuun isaanii qofaan ga'uu miti. Hoogganaan cimaan akka tiyooriin leadershipii biyya lafaarraa ibsutti hin barsiisas hin baratas. Hin haasa'as hin dhaggeeffatas. Garaagarummaa Oromoo keessatti diversity fi unity Oromoos akka gaariitti kan hubatu ta'uu qaba. Yoo akkasittiin cimee bishinaan oliin maratee hoogganni harka ol qabate hoogganni hititaan yoo adeeme istiraatejik eerariin godhu. Istiraatejik eerariin fakkama nama baay'ee namoota ollaa keenya irraa waan baay'ee barachuu dandeenya amma seena. Bakka Tigreen waggaa 27 eenyu tokko illee nu dura dhaabbachuu hin danda'u jetteetu humna ishee malee olii tachaa turtee waan isheen taate mee ilaala istiraatejik eerarii goote. Warri EPLF nu malee namni hin jiru nuti iyyuu super paawarii taanatu jedhanii biyya isaanii dhabuuf jedhu. Maaliif leadership bishina kan hin qabne waan inni namatti fiduu danda'u kana ilaalee barachuu dandeenya jechuudha kan Oromoo. Kana barachaa jirra hin jedhu akka gaariitti barachaa hin jirru. Kanaaf hoogganooti keenya rakkoo kana jalaa bahuudhaaf barsiisuu, barachuu, geggeessuu, geggeeffamuu, dubbachuu, dhaggeeffachuu, hawaasa Oromoo akka gaariitti hubachuu, karaarraa sirrii karaarraa mannee akka kufaatii gadheetti ofii keenyaas uummata keenyas hin geessine barachuu qabna jechuudha. Kana egaa kunis dubbii baay'ee bal'aadha. Gaaffii deebii keessatti akka gaariitti ibsuu dandeenya. Shanaffaan utuu nun hin beekin aadaan polotikaa Habashaa nu keessa lixee jira. Gabaayee Habashaa beektu tokkumatu waan jaallate godha kan jala yaa'u qaba. Sishoom jaalballaa sishaari qoccaa jedhani afaan Amaaraatti. Jala deemaa uummata isa jala fiige ka'a. Gaaffiillee hin gaafatu. Aadaan uummata Oromoo akkas miti. Oromoon halagaa jala fiiguu danda'a malee olii isa jala fiiguu hin danda'u. Olii isaa irratti gaaffii guddaa qaba. Halagaa jalatti garuu qawweedha namni doorsisee jedhu jala fiiguu danda'u. Kanaaf hoogganoota Oromoo gaaffii Oromoo gaariitti deebisuu kan isaan danda'ani ofittummaa dhiisanii ana qofaatu beekaa uummati kullee waa beekaa namni biraanis baay'ee beekaa olijjiin mari'annee waa goona jedhaniitu yaadani gaaffii Oromootti caalaatti deebisuu jedha. Jaafa institutionii Oromoof jaarmaa Oromoo isammaa caalaatti ijaaruu barbaachisa. Institution jechuun maali? Baay'ee cimaadha warri isaa yeroo ilaalan salphaa fakkaata. Yaada economics fi sociologically institutions are the rules of the game jedhama. Maal jechuudha? Seera baafatanii seeraan waan dhugaa ta'een ol duukaa toshanii jaarmaan akka yeroo dhalatu akka inni of haaressaa guddachaa deemu gochuu danda'ama. Fakkeenyaaf seerri kun katabamuu irra hin jiru. Institution fakkeenyaaf ni kenname fakkeenyaaf maatii nama institutionidha maatiin. Maatii nama abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee seerri katabamee lafa hin jiru. Garuu seera uftuun katabameen abbaan manaas haadhi manaas ijoolleenis waan isaan irraa eegamu jira. Seera kana yoo cabsanii maatiin sun hin diigamu. Kanaaf olii galee maatiin utuun hin diigamin cimee jiraatu institution kana seeraa fi duudhaadhaan akka gaariitti waan irraa eegamu barbaadatu maatii isaa eeggatee tifata jechuudha. Jaarmaa keessatti akkasuma. Jaarmaa hawaasaas haa ta'u, jaarmaa poolitikaas haa ta'u, jaarmaan cimee fooyyessaa deemu the rules of the game yoo adeemedha. Nuti akka Oromootti gadaa qabnaa jenna. Sirni keenya demokiraasiidhaa jenna. Garuu yeroo hojiitti dhufu hirrina argina. Namni hojjetu immoo hirrina nabane haa. Hirrina jira akkamittiin hojii fooyyessina jennee yeroo hundaa mataa keenya banuu nurra jira. Ol dhaggeeffachuu nurra jira. Yaada kee hundumaa yaada diinaati jennetu inni hin godhin dhaggeeffannee akka of ijaarru illee bifa cimaadhaan of qopheessuu nurra jira jechuudha. Torbaffaa sabboonummaan Oromoo utubaa afur irratti ijaarama. Tokko polootiksii.
lammaffaan militarii loltuu sadaffaan aartii afuraffaan intelektuwaalizim hundi isaan olitti hidhamee jira Wal'aansa Oromoo keessa. Kan hundumaa hubachuu barbaachisa hoogganoota Oromoo sabboontota Oromoos hoogganoota Oromoos warra hoogganaa ta'uu danda'u hoogganaan immoo hoogganamuu danda'a. Kanaaf hundumtuu waa'ee poolitikaa akka gaariitti hubachuun barbaachisa. Waa'ee lolaas hubachuun barbaachisa. Iddoo lolli qabu warri aartii sirban waan iddoo isaan qaban sabboonummaa Oromoo facaasuu keessatti intellectuals jechuun revolutionary intellectuals, nationalist intellectuals, including those who are involved in the struggle. Hundi isaa kana walitti hidhanii ol duukaa akka jarri kun alfan harka ol qabatanii yoo deeman yoo godhame Wal'aansa Oromoo sadarkaa baay'eetti ol kaasa ol duukaa dhaabbatanii hojjechuu fidaa sabboonummaa Oromoo cimsa. Yoo kana cimsine Oromoo dura namni dhaabbatu hin jiru baay'ee. Yoo Oromoon dammaqee of ijaaree poolitikaa isaa baree sirbituun isaas yookiis immoo artistoota isaas intelektuwaaliin isaa baay'een isaa Wal'aansa duukaa yoo dhaabbatee uummata tochoose diinni Oromoo dura dhaabbatee Oromoo dhaabu hin jiru. Oromoon galaana guddaadha akkuma jedhamu dammaqee of ijaaree hidhatee jennaan yeroo gabaabaa keessatti waan barbaadu guuttachuu danda'a jechuudha. Waan inni barbaadu immoo mootummaa mataa isaatii ijaarrachuu, mootummaa dimokiraataa mataa isaatii ijaarrachuu, mootummaa sirna gadaa calaqqisu ijaarrachuu, mootummaa biyya lafaa keessatti Yuunaayitid Neeshinii keessatti miseensa ta'u isaa nama jala deemanii namni namatti lollusutu hin ta'in akka abbaa isaatii duriitti biyya Oromoo deebisan ijaarrachuudha. Kanaaf waan kana irratti politics, military, art, intellectualism irratti baay'ee hojjechuu barbaachisa. Akkamitti wal dhachiifnee sabboonummaa Oromoo yookiin Oromummaa bidaa, Oromummaa eenyummaa irratti cimsuu barbaachisaa jiru. Saddettaffaan jaarmotiin Oromoo uummata Oromoo ijaaranii aangomsanii akka inni bilisa baasu gochuudha. Yoo uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hin qopheessine loltuun Oromoo bichaa qofaan Oromoo bilisa baasuu hin danda'u. Uummata kun tocha'ee bilisummaa isaaf qabu qaba. Dirqamni jaarmotii Oromoo uummata kakaasanii uummata akka inni ijaaramu gochuu, akka inni duukaa dhaabbatu gochuu, diina isaa akka inni of keessaa baasu gochuu. Kana moodelii maaliin ijaaramna jenne moodeliin keenya lafa jira. Moodeliin keenya abbootiin keenya ijaarame qaaf kan isaan itti ijaaramanii sirna cimaa ijaarratanii sirna lolaa sirna mootummaa ijaarratan sirna gadaaf sirna siiqqeeti. Itti aansee immoo waan jedhee waamu principles of baarootumsaas leadership model. Baarootumsaa adda bilisummaa Oromoo karaa saaqee akka inni itti ijaaramu karaa kan tolchee isa gidduu kana kitaaba isa irratti baasiin ture adda bilisummaa Oromoo fi baarootumsaa the principal architect of the Oromo Liberation Front. Namni guddaan kun moodelii gaarii uummata Oromoo lafa kaa'ee ture. Akka inni adda bilisummaa Oromootti ijaare. Kanaafituu adda bilisummaa Oromoo yoo naga'e utuu hin diigamin jaarmotii baay'een diigamanii badan. Jaarmotii baay'een loltuu baay'een diigamanii badan. Kan Wal'aansoon Oromoo yoo naga'eef moodelii cimaadhaan sirna seenaa Oromoo irratti sirna gadaa Oromoo irratti sirna biyya lafaa qorachuudhaan sirna warra westii warra eestii qorachuudhaan akka inni adda bilisummaa Oromoo leadership sana lafa kaa'ee baay'ee cimaadha. Kanaaf yoo barbaaddan kitaaba sana dubbisuu dandeessu. Kana caalaa asuma irratti naabaa gaafiif deebii goonaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa jiran. Hayyee ulfaadhu galatoomii Profeesar Asaffaa Jaalataa. Dr. Lubabantii jiru yoo iyyaa Bagnaadaan dhufee itti nuuf dhufuu dandeessa. Tole, Profeesar akka jirtu bagaa wal agarree nagaa keessanii jechaadhanii ifama karaa marraa nama horritee nama sabboonaa Oromoo tokko waggaa 20 garaa biyya kana keessa ture jiru dargamnaan isa waalee deebi'anidha. Magaalaa gararraatti. Egaa gaaffii garuma waan naa kenname sanatti deebisaatii ta'a. Ejjennoon jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gaaffii Oromoo deebisuu keessatti kan jedhu kanan irratti haasa'u. Gaaffii kana isa kana haasa'uudhaaf gabaabsee dhumatti ifaa waan ta'uun lafa kaa'uu yaala. Innis gaaffiin Oromoo maalidha? Tokkoffaa. Lammaffaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo jennu har'a eenyu fa'idha? Utuu gara seenaa duddubaatti hin deebi'in. Sadaffaan ejjennoon jaarmiyaalee siyaasaa Oromoon har'a qabu kun immoo maal fa'idha? Erga kana ibsee booddee falli Oromoon gaaffii isaa deeffachuuf qabu maal kan jedhu arfaffaa kana irratti naasa barbaada jechuudha. Tokko ani isin Oromoo biyya keessa jirus kan beeku hundi keenya kan itti walii gallu namni kana nakaadu waan jiru natti hin fakkaatu. Gaaffiin Oromoo ifaadhaaf gabaabaadha jedhee amanaan. Innis maalinni hamma jaarraa sagalaffaatti jechuun amma 1884 kaasee hamma 1900tti Oromoon biyya mataasaa qabaa. Oromiyaa kan jedhamu biyya Oromoo. Oromoon bulchiisa mataasaa qabaa. Sirna bulchiisaa
gadaadhaan bulaa. Gadaan kun immoo konfedereeshiniidhaan walitti dhufa. Biyya isaa irratti abbaa biyyaati. Aadaa isaa akka barbaade dagaagfachuu danda'a. Baalabaatonni iyyuu abbaan gadaa tokko tokko baalabaata iyyuu haa ta'an malee biyya Oromoo keessatti aadaan Oromoo eenyummaan Oromoo eegamee Oromoon amantii isaas eeggachaa sirna isaa gadaa isaa hawaasummaa isaa wal bulchaa ture. Biyya badhaatuu qabu sanarratti immoo ofii isaatii qotatee ofii isaatii qabeenyaa isaa irratti abbaa ta'ee jiraachaa ture jechuudha. Isa kanatu erga Berliin konfiraansii isuma kolonii jalqabe sana jechuudha bara 1884 jallate innis Afrikaa hirmaachuudhaaf Berliinitti warri koloniifota gaafa wal ga'anii Afrikaa fudhachuudhaa fi biyyi Oromoo kuni gidduutti haftee Eertiraa Xaaliyaanii jira, Sumaalee keessas Xaaliyaanii jira, Keeniyaa keessa, Sudaanii keessa, Yugaandaa keessa, Ijipti keessa warra Ingiliziitu koloniifatee jira. Ishee gidduutti hafte kana Faransaayii immoo Jibuutii qabattee jirti. Ishee gidduutti kana eenyutu fudhataa kan jedhu irratti Berliin irratti haasa'anii gaafa Faransaayii ana fudhataa Jibuutiin nangeessu jettee Xaaliyaaniin isaan koodu nangeessu Eertiraan Sumaalee dhumaan jettee Ingiliziin immoo lakkii anu silaayyuu naannoo sana natu jira jettee wal waraansuudhaaf biyyi sadan kun ka'ani Bismaark namni jedhamu chaansilariin Jarmaniidhaa dura lakkii garanaa isin warra qaroomeedha warra beekumsaa qabuudha warra beekumsaa hin qabne biyya namaa irratti hidhatanii wal loluun qabdanii kana isiniin araarsaa yookiin konfiraansiidhaan finna jedhee Berliin konfiraansii irratti yeroo hirmaatan sana ergee jechuudha. Yeroo sana murtoon kan darbe Ingiliziin hin fudhatin, Xaaliyaaniin isin fudhatin yookiin Faransaayii hin fudhatin kan fudhachuu qabu mooticha Habashaa Minilik lammaffaan sun haa fudhatu jedhanii qawwee kennanii fi isa kanaan Minilik waraana jabaa qawwee jabaadhaan itti bobbaasee jal'aa Oromoodhaa warra akka Goobana Daaciifaa bobbaafatee warra dhalootaan Oromoo ta'anii ayidiyooloojiidhaan Amaara ta'an amantiidhaan Ortodoksii ta'an afaan Amaaraffaa fudhatan siistemii sirna jijjiiruu sirna gadaa jijjiiruudhaaf qophaa'an Oromoo gantoota fudhateetu ittiin Oromoo cabsee jechuudha. Gaafa Oromoo cabsuu 1884 kaasee amma 1889tti hamma tokko fudhatee Finfinnee har'a jedhamtu kana Oromoo irraa duguugee maqaasee Addis Ababaa jechisiisee biyya sana qabatee saba Tuulamaa gara Arsiitti gadi baqate warra Arsiidhaa immoo ammas warra karaa Sidaargee fa'aa warra Mutaka Goobanaa fa'aa kun naqanii harka muranii morma muranii harma muranii aannoleetti jechuudha. Calanqootti Oromoo Harariin humnaan cabsanii amantii humnaan itti kennanii Wallaggatti darbanii Goobanii Daanciifaa hamma dhiyaatti dhufanii Oromoo cabsatanii qabatanii sirna Oromoo gadaa cabsanii sirna haaraa gara biraatti fidanii itti diriirsisan jechuudha. Goobanii Daancii yeroo inni ulee ta'ee nafta warra Amaaraatii fi saba Oromoodhaa garboomsaa jiru sana keessatti saba dhiyaa keessaa warra akka Abishee Garbaafaa warra akka Fatasaa Iluufaa kan Iluufaa bu'ee bulchaa ture warra akka Jootee Tulluufaa warra akka Kuusaa Baangaafaa hin bulu nama kanaa jedhanii lolaa turan jechuudha. Egaa nama keessaa kan nama kan dhibuuti seenaadha waan dhossinus hin qabnu kan silaa hin beektu baala sirra buusuu hin danda'u uummanni Oromoo baruu qaba waan ta'eef bara sanatti warri Kumsaa Morodaafaa malanii lafa qalaadii hin buusin naftanyaan nurra hin bu'in nusi gabbarraa jedhanii harka kennanii Fatasaa Iluu Tuuloo Duudhu'ee Abishee Garbaa hin lolee Kuusaa Baangaa suni gaafa nama baay'ee lola qabu ta'u ture malaan goobanni afaan Oromoo haasa'aa naannoo isaa yeroo dhaqe akka kana jedheetu dhufe sodaataa bira ga'e ganama isaa dagatee jiru basaasa Oromootti galchee olgaadhaan isaa taa'u nama sana yoo dansitee qabde malee hin dandeessu jennaan dhuguma isaa aduu qaammachaa jiru loltoota isaatii bira hin jirre ganamatti ba'anii arfaasaan duubaan dhufaa albaasaa Kuusaa tufaa jechaan sii jedheeni goobanni eeyyee dure yoo ofirratti ilaale hin qophoofne waan ta'eef. Qarabaan shaffisa haaddii ani dhufe dhaa ganamaan isaan daanchiidhaa jennaan baratu sii kennee jedhee akka kanatti mo'amee jechuudhaaf isas kanas itti hima. Erga sanaa jalqabee guutummaan biyya Oromiyaadhaa sirna haaraa jalatti sirni gadaa hin bade ofiin bulchuun hin dhabame amma sirna haaraa dhaabamee jechuudha. Sirni dhaabbate kun maanni sirni haaraan sirna naftanyaatu dhaabbatee abbaan biyyaa Oromoon gabbaarii ta'e lafa isaa irraa fudhatanii deebi'ee aadaa isaa hin dhabe amantii isaas hin dhabe sirni haaraan irratti ijaarame kun egaa sirna afaan Amaaraa haasawu Amaareffa jechuudha amantii Ortodoksii fudhate amantiin isaa Ortodoksii kan ta'e biyyi isaa immoo mootummaan isaa Oromummaan isaa lafee Itoophiyaa jedhamee ayidiyooloojiidha baay'ee Itoophiyaan kunis biyyi
namni Itoophiyaa jedhamus biyyi Itoophiyaa jedhamtus hin turre yoo jiraate yoo afaan Giriikiitti gurraacha saba fuula gubataa jechuudha. Isaan immoo warri seemufiin jedhan kun gurraachas miti jedhanii gurraacha jedhanii ofiin amananii warra gurraacha Afrikaatiin dhugaa jedhu baariyaa jedhu afaan isaaniitiin afaan Amaariffaa isa uummatanii isaan iyyuu immoo Oromoo of wal'aaneedhaa fi Aga'uu of wal'aaneedhaa fi Oromoo akka goobanaafaa Amaariffaa fudhatee kiristiyaanee isaa kadhatu siistemii ijaarratee Itoophiyaa kan jedhamu ijaaranii mootii tokko biyya tokko afaan tokko kan jedhu amantii diriirsanii amantiin Oromoodhaa hin hacuucame aadaan Oromoodhaa warra akka Gadaafaa hin dhorkame Oromoon abbaa biyyaa ta'uu dadhabee akka garbaatti gurgurame biyya isaa keessatti nagaan jiraachuu dadhabe kanaaf rakkoo guddaatu balaata Oromoo irra ga'ee jechuudha. Kanaaf Oromoon